Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa International Broadcast oduu warraaf qabnu isinitti himnaa oduu tana kan isinitti himuun Khaliif Abdullaati. Torban keessa dabarre kana keessa dhimmi daangaa Suudaan fi Itoophiyaa wal dhabsiisee karaa nagaan akka furamu godhan fedha mootummaa Itoophiyaa ta'uu dubbii himaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii himuun ni yaadatama. Guyyaa kaleessaa irraa eegalee mariin kan itti fufe yoo ta'u Suudaan marii hidha haaromsa irratti walii galuu diduun hidha biyya ishee guddicha Roziyaar waliin akka wal qabatu kaaftee dubbatteetii jirti. Kaleessa itti fufuun mari'atame irratti ogeeyyiin gamtaa Afrikaa waliin yoo ta'e malee marii biyyoota sadeenii irratti akka hin hirmaanne aangawoonni olaanoon Suudaan ejjennoo isaanii ta'uu ibsaniiti jiran. Masrii fi Suudaan isa Itoophiyaan bishaan guutuu eegalte irratti ammallee komii qaban marii kana keessatti dubbataniiti jiran. Dabalata gabaasa kana akka itti aanu kanatti isin biraan geenya. Mariin Itoophiyaa, Masrii fi Suudaan dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti gaggeessaa jiran dhuma torbee dabrees kan itti fufee ture yoo ta'u, marii kana ammas itti fufsiisuuf yaada dhiyaate irratti Suudaan walii galuu didde. Marii kana itti fufsiisuuf akka isaan gargaaruuf biyyoota kunneen ogeeyyii gamtaa Afrikaa bakka buufaman walii erga mari'atanii booda bu'aa marichaa dura ta'a mana marii gamtichaaf haa dhiyaatu yaada jedhu irratti Itoophiyaa fi Masriin yoo walii galan, Suudaan garuu diduu ishee ibsi marii ministeera biyyoota sadaanii irraa bahee ni mul'isa. Itoophiyaan dursitee bishaan guutuu kan jalqabde yoo ta'u, ergasiis biyyoonni sadeen jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin marii kan itti fufan yoo ta'u, mariin kunis furmaata waaraa osoo hin harkatin hafeetii jira. Mariin dilbata kaleessaa ministeeronni biyyoota sadeenii mari'atanis walii galtee malee xumurameetii ooleeti jira. Marii kana gamtaa Afrikaa bakka bu'uun kan dursan ministeeri qindoominaa fi hariiroo biyya alaa Afrikaa kibbaa fi dura taa'aa koree hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa kan ta'an Naaleedii Paandoor marii kun walii galtee malee xumuramutti kan gaddan qondaalli kun dhimmicha gara pirezidaantii Afrikaa kibbaa fi dura taa'aa gamtaa Afrikaa Siriil Ramaphosaaf akka dhiyeessan beeksisaniiru jedhan gabaasni miidiyaa Suudaan. Suudaan gama isheen adeemsi bishaan guutuu hidha haaromsaa marsaa lammaffaa kan eegalamu yommuu ta'u, hidha ishee guddicha Roziyaar jedhamu irratti dhiibbaa guddaa waan uumuuf jetteeti kan dhimmicha irratti walii galuu didde. Barruun biyya Suudaan tokko ministeera qabeenya bishaanii fi jallisii biyyattii kan ta'an Piroofeesar Yaasir Abbaas dubbisuun akka gabaasetti biyya isaanii adda addummaa jedhame akka dhiphatu feeti. Kunis karaa qaamolee mariisisuudhaan gidduu jiraniin raawwatamuu qaba jedhan. Masriin gama isheen hidhi haaromsaa bishaan hedduu qisaaseessaa waan ta'eef humni bishaan biyya ishee argatu akka waan hir'atutti irra deddeebiin himachaa turte. Walga'ii kaleessaa gaggeeffame silaa torbee dura gaggeeffame kan karoorfame yoo ta'u, garuu marii duraa irratti Suudaan hin argamin waan hafteef mariin torbeetti dabree kaleessa gaggeeffame. Marii yeroo darbe gaggeeffametti ejjennoon Suudaan kan mari'achuu qabnu ogeeyyii gamtaa Afrikaa bakka buusee waliin ta'uu qaba malee biyyootni sadeen miti kan jedhu ture. Marii alaanaan kanaan biyyoonni sadeen ogeeyyii gamtaa Afrikaa waliin mari'achuuf wayitii yaadin dhiyaatus immoo gamticha hooggansi yoo hin dabalamin walga'icha gaggeessuuf hin danda'u jette. Itoophiyaanis waan Suudaan itti gaaffii ta'e kana deebisuuf jecha nageenyummaa hidhicha odeeffannoo wal geeddaruu fi dhimmoota teeknikaa wal qabatan biroo irratti furmaata kennuuf qophii ta'uu ibsiteetti. Oduu teenya itti aantuun keemikaalli warshaa oomisha warqee Madirak laga dambii daa'imman qaama miidhamummaa fi jiraattoota ammoo dhukkuboota garagaraaf saaxilaa jiraachuu jiraattonni kaasan. Dabalataanis bineensota irraa miidhaa geessisaa akka jiran jiraattonni kan dubbatan yommuu ta'u, dubartoota irraa isuu ulfii hanqatee bahaa jiraachuu akka ture jiraattonni kaasanii dubbataniiti jiran. Dabalata gabaasa kana ammaas akka itti aanu kanatti isin biraan geenya. Keemikaalli warshaa oomisha warqee laga dambii daa'imman qaama miidhamummaaf jiraattoota ammoo dhukkuba garagaraaf yoo saaxilu loonii fi bineensota irraan miidhaan geessisaa jira jechuun komatu jiraattonni. Dubartoonni ulfii irraa hanqatee bahaa jira. Ijoolleen yommuu dhalatan mataa malee dhalatu, mataan bulbulamee badeera. Harkaa fi ijji isaanii miidhamee dhalatu. Namni dhukkubsatee gara mana yaalaa yeroo deemu narviidha jedhama jechuun jiraattonni gandichaa bifa xiiqii qabuun dubbataniiti jiran. Dabalataanis dhumaatiin sababuma kanaan loonii fi bineeldota bosonaa irra gahaa jiru rakkoo guddaaf nu saaxilee jira jedhu. Dhaabbatni oomisha warqee Madirak laga dambii wayita warqee fi meetii oomishu keemikaala warqee qulqulleessuuf oolu Sanaayid jedhamutti fayyadama. Keemikaalli kun boowwuu mataatti hanga dhukkuba onnee sammuu fi narvii namarraan gahu bira darbee albuudawwan lafee namaa jabeessu kan akka aayiranii qaama namaa fi loon keessatti xiqqeessuun laafinaa fi caccabuu lafeetiif akka nama saaxilu dubbatu. Itti aanaan waajjira eegumsa fayyaa aanaa Oddoo Shaakkisoo obbo Xoonaa Waaree akka jaanitti qaama miidhamummaan daa'immanii gandichatti saffisaan dabalaa waan jiruuf dhala godhachuuf cinqitti akka jiran dubbatu jiraattonni. Daa'ima qaama miidhamtuu kan qaban jiraattuun gandichaa aadde Damballee Hexoo hanguma daa'imni na jalaa dhukkubsatu sodaan na qaba itti deebi'ee ulfaa'uufis akkuma ishee kana na jalaa taati kan jedhu yaaddoon qaba jedhu. Fooliin warshicha keessaa ganamaa galgala ba'u yoo funyaaniin nu seenu garaan nu bokoqa mataan nu boofata nafa keenyaas nu bocaa jaan. Kana malees dubartoonni ulfa ta'an hanga daa'imni dhalatee qaama miidhamaa ta'uu dhabuu mirkaneeffatanitti ulfi isaanii
akka dhoksan kanneen daa'ima qaama miidhamaa ta'anis mana keessatti dhoksanii akka turan dubbatu. Horiin bishaan keemikaala sanaayidii makame yoo dhugan battalatti akka du'an kunneen qilleensa faalame keessa yoo turan immoo yeroo haadanii wal kuffisanitti danda'anii lafa akka hin kaane lafeen isaanii salphatti akka caccabu jiraattonni kan dubbatu yommuu ta'u, dabalataanis waardiyoonni hidhannoo cimaan warshaa kana eegan miidhaa adda addaa hawaasarraan gahaa akka jiran jiraattonni gandichaa ni dubbatu. Komii kana jiraattota qofa osoo hin taane bulchitoonni aanichaallee waliin kan himatan yommuu ta'u, eegumsa cimaa warshichaaf godhamurraa kan ka'e aangoo mootummaa kenneef itti fayyadamuun warshaa kana keessa seenanii to'annoo fi sakatta'insa haala hojii gochaa akka hin dandeenye itti gaafatamaa fi itti aanaan waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa aanaa Oddoo Shaakkisoo obbo Booree Xoonaa himaniiti jiran. Hojjettoota yeroo qacaranis haala seerri ajajuun isaan kan hin hirmaachisne deebiin dhaabbaticharraa argataniis nuti isiniin osoo hin taane federaalaan hoogganna kan jedhu akka ta'e himu. Oduu gama birootiin baqattoonni Oromoo biyya Yaman keessa jiraatan rakkoo hammaataa keessa jiraachuu jiraatan biyya Yaman magaalaa Adan tokko OIB'tti himeeti jira. Rakkoo ilmaan Oromoo biyya Yaman keessatti mudachaa jirtu kan hidhaa jiruu fi kan hidhaan ala jiruus nutti wal fakkaachaa dhufte jechuun kan dubbatan yoo ta'u, manneen hidhaa garaagaraa biyya tana keessa jirus ilmaanuma Oromootu guutee jira jaa. Mana hidhaa kana keessattis rakkoo fi dhukkuboota garaagaraatiif saaxilamaa jirra jechuun sagalee nuuf ta'a kan jiran jiraattonni biyya Yaman kun akkana jechuun OIB'tti himan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota yookaan geggeessitoota sagalee OIB akkam nagaa keessanii baay'ee tokkoon isin galateeffadha. Gama keessan kanatti na dhiyeessitanii akka yaada kennadhu godhuu keessaniif maqaa hawaasa baqattoota Oromoo biyya Yaman magaalaa Adan keessa jiruun baay'ee tokkoon isin galateeffadha. Galata guddaa qabdanii. Rakkinni keenya biyya kana keessatti akkuma itti fufetti jira. Dameen gargaarsa baqattootaaf laatan yookaan tajaajiltoota baqattoota geggeessan tokko gartee nuuf akka furmaatan tokko nuuf hin qabnettiin isiniif ibsa jala muree jechuudha. Dabalataanis namni maqaan isaa Mustafaa Kaliil jedhamu rakkoo hammaataaf saaxilamee gidaara ormaa jala osoo jiraachaa jiru achitti makiinaan dhoyitee du'aa fi jiruu jidduu jiraachuu jiraatan magaalaa Adan kun OIB'tti himeetii jira. Kana irratti nama kana Sultaan Kaliil jedhama. Bara dhiiraadha. Nama gartee dhukkubsataadha. Nama fayyaa hin qabneedha jechuudha. Nama gartee sammuun isaa likkii hin jirredha jechuudha. Gargaarsi uummanni kun godhaa fi tokko hin jiru. Kanarraan deebi'ee makiinaan dha'uudhaan yeroo dheeraadhaaf mana hakimaa erga ture jiraas bahee kun amma akkanatti gidaara ormaa jala gale jechuudha. Namni kun ni beeka. Namni kun nama waraqaa baqattummaa gaafate waraqaa baqattummaa qabu yookaan xiqqaate biyya kana keessa bara 10 jira jechuudha. Yookaan xiqqaate jechuudha. Bara 10 as keessa lakkoofsee jira. Namni kun haala isin agartaniin kun sababa balaa makiinaatiin rakkoon kunis irra ga'ee gargaarsa tokko isin argatu shaararra bula mana tokko hin qabu. Bakki teessumaa bakki gartee jireenyaas godhamee fi gargaarsi isaaf godhamee fayyaa ilma namaatiif isoonni hin argachaa jiru hin jiru. Shaaraa irra gala haala dhukkubsate kanaan daandii ormaa irra galaa jechuudha. Gama oduu biyya alaatiin Indooneeshiyaa Jaavaa gara lixaa keessatti balaa sigigaachuu lafaa mudateen yoo xiqqaate namoonni 12 du'uun kan mirkanaa'e yoo ta'u hedduun ammoo dachee jalatti awwaalamanii jiraachuu BBC'n biyya Indooneeshiyaa gabaaseeti jira. Balaa kanaan namoonni dachee kukkuftee jalatti awwaalamanii dhabamanii jiranii namoota 27 kan caalu yoo ta'u namoonni 46 kan ta'an ammoo baraaramanii jiraachuu miidiyaan biyyattii gabaaseeti jira. Tibba kana ammoo rooba balaa sigigaachuu lafa Indooneeshiyaa keessatti mudachuun waan barameedha jedhan. Ammas sababa haala qilleensa kun uumame yoo ta'u haalli qilleensaa hamaan kun hojii lubbuu baraaruu akka adda citullee taasiseera. Itti gaafatamaan dhaabbata sodaa balaa biyyattii raadiyaa jaatii akka jaanitti sababbiin balaa kanaa rooba hammaataarraa kan ka'e ta'uu dubbataniiti jiran. Hojjettoonni lubbuu baraaruuf garas imalan ammoo dachee jalatti awwaalamanii jiraachuu kan du'anis jiraachuu himan. Kanaaf hojiin lubbuu baraaruu har'aas kan itti fufe ta'uu dubbataniiti jiran. Toleegaa kabajamtoota Oromiyaa International Broadcasting irraa oduun irraaf qabanne isiniif dhiyeessine kanan gammaatti simbiraan gahaa turre kana fakkaata. Qopheessee simbiraan gahuudhaan kan isin waliin ture an Khalifa Abdullaati oduu teenya itti aantuun hanga walitti deemnutti nagaan nu tura.